Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktarraa oduu waa'ee fayyaa isin dhageessisaa oduu waliin Andaraartuu Bishaati. Yaalli fayyaa dhibeewwan garaagaraaf godhamaa turan akkuma itti fufetti jiraachuu Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa ibse. Sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni mana yaalaa adda addaatti hordoffii fi beellama qaban akkasumas haaraa kan yaalamuu barbaadan mana yaalaa baqachuun ni yaadatama. Haa ta'u malee yeroo dhuma weerara kanaa keessallee manneen yaala fayyaa hojiilee idilee isaanii itti fufanii jiru jedha Ministeerri Fayyaa biyya keenya. Manneen yaalaa muraasni yaala dhibee koronaa qofaaf kan adda baafaman yoo ta'u, kanneen biroon garuu akkuma duriitti tajaajila idilee isaanii itti fufanii jiru. Daa'imman waggaa 5 fi isaa gadi ta'an talaallii dhukkuba gifiraa argachaa jiru jedhameera. Talaalliin dhukkuba gifiraa biyya keenyatti umurii 9tti kan kennamu yoo ta'u, kunis dhibee gifiraa irraa baraaruuf gahaadha jedhamee amanama ture. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo asitti biyya keenya dabalatee addunyaa irratti biyyoota adda addaa keessatti weerarri dhibee gifiraa waan hammaateef talaalliin kun dabalataan akka kennamu barbaachisaa ta'eera. Dhibeen gifiraa dhukkuba salphaa qaama irratti shifee baasuu irraa eegalee hamma ija jaamsuu fi lubbuu baasuutti geessisuu danda'a. Kanaafuu duula talaallii amma gaggeeffamaa jiru kana itti fayyadamuun daa'imman talaalchisuu akka qabnu Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa hubachiisaniiru. Dhibeen vaayirasii koronaa akka malee dabalaa jiraachuun isaa yaaddoo guddaadha jedhe dhaabbanni fayyaa addunyaa. Addunyaa guutuu kan raasaa jiru dhibeen vaayirasii koronaa yookiin COVID-19 ammallee akkuma hammaatetti jira. Biyya keenya dabalatee biyyoota addunyaa kanaa hundatti dhibeen vaayirasii kanaan dhufu yeroodhaa gara yerootti dabalaa kan jiru ta'uun ibsame. Akkasumas sababa dhibee vaayirasii koronaatiin dhufu namoonni lubbuu isaanii dhaban lakkoofsaan dabalaa akka jiran kan ibsame yoo ta'u, of eeggannoo ogeessonni fayyaa kennan hunda raawwachuun lubbuu ofii fi namoota jaallannuu baraaruu akka qabnus akeekkachiisaniiru. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktarraa oduun isiniif qindeessine kan hangamaa turanii nagaatti.